famo iftara isi wamtani fatartanu sana bare nama iftara mukamne miti wonni sin fatar siftanu namo babakati fataru fi waniti fataru qabu isi waliyadani bar waliyadani ti walarguda bol wamtani male Kenya wallahi iftara kana irratti waan nama qofalchiisu jira namicha tokkotu durdu'e Wudaatoo jedhama jimmaan keessaa namicha Wudaatoo jedhamu tokko du'e tasaa sa'a baadiyyaa wahii dhaqe Ramadaana keessa jennaani awliyaa dhagaa jedhamee dur waliyyiidha jedhamee sodaatama baadiyyaa dhaqe Ramadaana keessa jennaani raafuu qoccoo dabaaqulaa affeelame wacinoo lafa keessaa ba'u kotaree jennaani moo wanni tokko jirti wanni namni miskiini baadiyyaa keessaa nyaatu waan akkanaati faxirii dhagaa inni nuu sheekiidhaaf dhufaa jira beekadhu inni nuu nama kabajaa keessummaa Jimmarraa magaalaa Jimmarraa baadiyyaadha inaan dhiyaate laa innumti kun hoyyuu jennaanii dhiyeessanii fi jennaan maal inni kunii jedhu jennaanii faxiriidha sheeka faxiriidha fataraagaa eega salaattanii kaatanii kunoo fataraa jennaanii kuni moo jedhe jennaanii inni takka waan akkana argeen beeku gadi garagalee kuba gurra kaatee jedheeyye rabbii jedheeyye jennaani maal sheeki maal taatan jennaan dhiisaasin arrabbiin hin dhaga'u jedhee iyyaan jiru namni isaa taazzabuufan malee rabbiin dhagaheera daaha jedhuufan malee hin dhaga'uuf miti hasaasayyuu hin dhaga'a maaliif itti iyyitaree dhiisaasin awwaanan itti iyyaa jiruuf natu beeka rabbii jedhee itti iyye jennaani ummata kana Doka ya Rabbi bira fuute abbaadhaa deebisee aqallaban yoommoo ofii keetii khalqitee jiraatte immoo akka Rabbii waa uumuu sanatti nuu jiraachisi siigalteemi dubbiin ilaal asitti Rabbi isaatti jechuunis waan tokko almuhim Rabbii bira harkaa fuute moo jedhe Rabbiin biraa jiraannan inni afaan baadiyyaatiin hime beekadhu kaayaa fuute moo jedhe kaayaa jechuun biyya keenyatti loon aannan namni haa dhugu jabbii isaanaaf guddisu jedhee kaayaa nama bira kaayyata kaayaa jechuun looni biyya keenya naannoo keenyatti kaayaa fuute moo jedhe boo suma khalqeeyoo warra magaalaa akkasitti jiraachiftu hoo argeera jara kana hoo kaayaa too uumaa biraarraan fuune ofumaaf khalqitee maaliif akka namaattiin jiraachifne jedhee rabbitti iyyee jedhanii egaa isinii faxirii isuma qabuutu wal bira fidate malee faxirii nama dhabeetii miti faxaraan biyya keenyatti soomni akkamii abbaa gissa koo soomni akkamii jennaanii ergamaan Rabbii soomallee baga fidanii faxirii achitti irraanfatan malee afxiraa achitti irraanfatan malee sooma baga fidanii jedhanii siigaltee faxaraan biyya kana jira soomaan biyya kana jira faxiriitu isin bira jira jechuudhumaafanii namni soomu as jira faxiriin garuu isin biratti hafe jechuu hanganuma si yaadachiisuufanii siidii kootti yeroo deebine egaa siidiin kallattiin duraa jijjiire malee duraanii adlii irratti hojjetanii namni tokko gaafa adlii dhabe biyyi tokko gaafa adlii dhabe ati yoo gandummaadhaan kaatee utuun haqa qabaachuu beekuu natti murteessite ati yoo utuun haqa qabaachuu beektuu sababa naannoo kee hin taane jecha na balfite obbolummaan kan koo jalaa godaante jedhee waan akkana irratti hojjedha jedhee yaade dhibeen kun dhufee egaa zulmii sanga xiqqoo tokko gara maayyitti sababuma zulmiiti jechuudha walitti qabsiise kallattiin jalaa jirjiirsise wanni duraan irratti hojjedhe kana durallee kan inni lafatti dhiise jira maal inni hawaasa keenyatu keessatti hawaasni islaamaa hirmaannaa biyyoomaa hirmaannaa qabsoo keessa jirra hirmaannaa biyyoomaa keessaa fagaachuu guddifnaan maal sababni yoo barnoota dhabne baranneetti guddannee biyya waliin qabna waliin dhabne biyya keenya tajaajila malee wanni isin sababa amantiitiif biyyarraa fagaattanuuf sababa amantiitiif jecha waa horachuurraa fagaattanuuf rakkoon isinitti dhufa rakkoon nutti dhufe immoo ilmaantu dhaala rakkoon ilmaan dhaale immoo taraa wal dhaala ammas bakka kaleessaa mudanna yaa hawaasa nanaa maaltu hirmaannaa biyyoomaa hirmaannaa misoomaa hirmaannaa dinagdee tattaaffii waan dhufte jijjiiramatti fayyadamu maaltu nu dhorkee waan kanarraa naasa'ee ture sababa wanni adda addaa egaa zulmiitti jijjiiree keetan ammas isas lafa kaa'ee yeroon naan mijannee haalli nageenyaa haalli biyya bara dheengaddaas waan biyyi keenya keessa darbee naannoon adda addaa waan inni keessa dabrees ni beeytanii haala waa tokko hojjechuun immoo siyaasaa biyyattii kallattii nageenya waan adda addaa barbaada kanatuyyuu amma moo koronaatu dhufee eega koronaan dhufee
koronaa sababa zulmii argame jechuudha wal qabsiisee tan hojjedhee xumure sila gaafa 28 maxxanfama nama wayiitu achuma Minisootaadha isin biraanatti bilbilee takka warri biyya alaa kun sin simanne namoonni biyya alaa kun hojii hojjette si simatee kun hojiin kan kootii jedhee si biroo hin dhaabbanne akka waan jedhee wayitii anna bira dhaabbachuudhaafis takka hojjedheen beeku namni na ajallatu jedhee takka hojjedheen beeku itti gaafatamummaadhuma rabbiin boritti na gaafataa jedheetu mani malee waa tokkollee jedheen beeku laakiin nama guddaa isin biraayyee namoonni as jiranu akka Kanadaatti Sheikh Abdii Huseentu jira, Sheikh Abdul Hafiiztu jira, Sheikh Rabiyaa Huseentu jira, akka Usraatti Oliyaatti immoo Sheikh Ahmad Nuurtu isaantu naan jedha beeki Minisoota irra natti bilbilanii akka Sheikh Ahmad Nuur Shariifaa jedhanu isaan faan saahiba kiyya gaa'ii wal beeyna akka gaariitti akka Sheikh Alii Wallootu jira, akka Muhammad Alii Boruutu jira, ammas nu warri Minisootaa immoo akka Sheikh Bashirtu jira, Sheikh Xaliilessaa jira, Sheikh Abdusalaam Idriistu jira, Sheikh Abdurrahim Masjid Tooyidaa jira, akkasumas immoo Sheikh Safiirtu jira, Sheikh Suleemaantu jira, namoota Sheikh Alii Roobaatu jira, Sheikh Abdulaziz Muftaartu jira, namoota baay'ee biyya kana jira, Alii Sufiyaantu jira, namoota baay'ee jira. Jalqaba maaloo boruurra naa dabarsiiti jara kana haasofsiiseetanii sitti deebi'a jedhaniiti. Kwanin sila 28 irra gadi inni isa jedhe